Abdiin kaleessa yeroo ayyaanaa gammachuudhaan fuulli isaa seeqaa ture sun hin jiru. Abdii Raggaasaa akkuma fuula isaa daawwitiidhaan yeroo jalqabaaf of ilaaletti qaama isaa fi fuula isaatiis of wallaalee anumaa kun jechuudhaan qalbii cabee. Abdii Raggaasaa erga daawwitii keessatti of ilaalee boodam Abdii Raggaasaa isa kaleessaa sanniin dhabe jedhan. Maatiiwwan koo fagoof dhiyoo jirtan egaa guyyaa ayyaanaatiin akka gammadaa jirtan akka bashannanaa jirtan nan beekam. Ani garuu immoo suuraa koo dhugaa fi viidiyoo isiniif maxxansuu hin danda'a turem. Garuu namoonni hedduun qalbii caban jechuudhaan sodaadheem. Haa ta'u malee abdiin kaleessa beektan sun tasumaa hin jiru, jiraachuufillee humna hin qabu. Garuu hawaasa bal'aa ni qaba. Namoonni hedduun maallaqa keessanii na deeggaraa turtaniirtum. Maallaqaan na deeggartanii yaalii biyya keessaa fi haalota walxaxoo garagaraaf fayyadame. Maallaqni hafe immoo yaalii biyya alaatiif naaf ga'a miti. Jalqabaniituma dhiisuu yoo ta'e malee abdiin qarshii miiliyoona 8 argateen sunis dogongora guddaadha. Amma riifareen naaf barreeffamee baadheen taa'aa jira. Namoonni muraasni akkaan Turkii deemee yaalamuuf jecha sochii godhaatuma jiran, garuu sochii isaanii qofaan waan milkaa'u natti hin fakkaatu. Walumaa galatti wanti hin jedhu abdiin kaleessaa sun hin jiru. Kan jiru amma abdii isa biraatiin isa dhugaa of ilaalee asiin duran beekum. Kaleessa garuu daawwitii keessatti of ilaaleetiin abdii nama jedhamu sanneen dhabeem. Yeroo dhiyootti suuraa kiyya viidiyoodhaan nan maxxansaa jechuudhaan barruu fuula feesbuuk isaa irratti dubbateem qalbii nama cabsamu. Hiriyyaan isaa obboleessi keenya Sultaan Alkhayriin akka dubbatetti wallaahi ani mataan koo viidiyoo isaa argee yeroon viidiyoo yeroo ammaa kanaa fi isa duraanii wal bira qabuum ilaaluullee na dadhabsiisee lafatu naanna'ee jedha. Yaa saba koo dhugaan jirus tokkum namni yeroo du'eef boo'uun dura yeroo jiru waliif birmachuu wayyam. Har'as yeroo isaa ulfaataa kana keessa jarram du'aa'ii jabeessuu fi waan dandeenyuun bira dhaabbachuu qabna. Duraanis hedduun keessan sababa taatanii rabbiin sadarkaa kanaan isa geem. Har'as akkuma kaleessaa sana obboleessa keenya bira haa dhaabbannu. Garaagarummaa yaadaa yoo qabaannes yeroo rakkoo wal bira dhaabbachuu jechuun namummaadha. Waggaa kana innis akkuma keenya gammachuu ciidaa eegaa ture. Suuraa bareedduu viidiyoo fuula isaa bashannansiisaa sanam akkasumas ergaa damma fakkaatu sana isin biraan gahaa ture. Garuu har'a haalli gara biraatti jijjiirame kun jireenya addunyaati. Waan hundi yeroo qabaa waadaan rabbii dhugaadham. Waan ol fudhate gadi deebisu malee nafu jedhamam. Kanaaf obsa haa goonu, garuu obboleessa keenya immoo kophaa isaan dhiisnu. Yaa Rabbi fayyaa guutuu isaa kennee fi qalbii isaa jabeessi.